waaqayyo waan hundumaati. Sagaleen waaqayyo gabaabaa miti yeroo hundumaa namatu yeroon isaa gabaabaadha. Sagaleen waaqayyo yersitanii dubbattanis dheeristanii dubbattanis sagaleen waaqayyo namaan hin safaramu. Kanaaf carraa guddaa waaqayyo galgala kana naa kennetti gooftaa galateeffataa gaasaba waaqayyo karaa hundumaatiin tajaajila waan ta'eef privilege carraa jedhee yaadanii natti tola sin arguu kootii fi waaqayyo immoo isin eebbisa waaqayyo isinitti dubbata waaqayyo isin jajja waaqayyo waan isin keessa jirtan beeka. Isin tokko kaatanii fudhatama 17 allakkoofsa 5 duwwaadhaa kaaseen iddoo yaraa dubbiseetanii mata duree iddoo kanaa isinii kenneen gabaabsee baakgiraawundii matsaafa kanaa waan xinnoo isii dubbadheen isa booddee ergaachi jiru keessaa isiniira. Kutaa nama dubbisu kanaa nu barsiisi yoo naan jettanii ji'a tokkotti hin fixuun torbeedhaan yoon isin barsiise iddoo makana jechuudha iddoo makana. Garuu hundumaa dubbachuu waan yeroonis naan hiyyamnee fi waanuma yaraan dubbadhee isinii kadhadha. Bara Heroodis biyya Yihuudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutaa Abiyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaas sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsaabeet jedhama. Lachaan isaanii abboommii gooftaa seera isaa raawwachuuf fuula waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatan. Haa ta'u malee Elsaabeet dhabduu waan turteef dhala hin godhanne. Lachanuu lafa guuranii turan. Darabeen balbala isaanii geenyaan gaaf tokko Zakkaariyaas warra kaanii wajjin fuula waaqayyoo duratti hojii lubummaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka amala hojii hirmaachuu isaatti Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuu fi buufata mukaatiin irra buunaanii gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaana kanaatti sabni baay'een alaa in kadhata ture. Yommus ergamaan waaqayyoo iddoo ixaanni aarfamu gara mirgaatti dhaabbatee Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommus isa argee na'ee sodaate. Ergamichis itti dubbatee yaa Zakkaariyaas hin sodaatin waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif hin deessi maqaa isaas Yohaannis jettee in moggaafta. Ati guddaa hin gammadda. Dhalachuu isaatiin namoota baay'eetu gammachuun hin ta'a. Inni guddaa hin ta'a. Daadhii wayinii yookiinis dhugaatii macheessu hundumaa matumaa hin dhugu. Garaa haadha isaatii jalqabee hafuura qulqulluudhaan hin guutama. Saba Israa'el keessaa danuu gara Waaqa gooftaa isaatti deebisee isaan hin fida. Inni hafuura humna Eliyaas raajicha qaba ture in ergata. Yaada abbootaa gara ijoolleetti walitti deebisuudhaaf kan warra hin abboomamnes gara warra tolaatti harkisuudhaaf saba isaa gooftaa isaaniitiif kan qophaa'an gochuudhaaf gooftaa duraa hin adeema. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa Abbaa Waaqa Ilmaa Waaqa Hafuura Qulqulluu bara baraan kan turte kan jiraattu deebitee kan dhuftu galgala kana immoo carraa fuula kee duratti dubbii kee dhageenyu kan nuu laatte galanni guddaan Waaqaaf lafa irratti siif haa ta'u. Teknooloojii kanaaf si galateeffanna. Namoonni iddoo jiran hundumaatti dhaabbatanii sagalee kee dhaggeeffatu hin fayyu. Maqaan kee eebbifamu. Yaa Waaqayyo gooftaa fuula keetii fi fuula garboota kee dura galgala kana kan dhaabbatu dadhabaa garbicha kee ati isa gargaari. Ati ittiin darbii saba keetti dubbadhu. Ulfinni hundumtuu bara baraan siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo isin haa eebbisu. Fakkeenya adda addaa isin fudhadhu yeroo keenya irraan kan ka'e waan tokko irratti haasa'uun barbaada. Wanta irratti haasa'u kun isiniifis bara keenyaaf dhaloota keenyaaf keessumaa biyya nu keessa jiraannuuf lafa kam addunyaa kana irratti gabaabaatti dubbii kana yoo fudhattan deebiidhaan bara deebiin bade deebiin jira jedheetan isinii lallaba. መልስ በጠፋ ጊዜ መልስ አለ ሰማን አማርፋን jedhamu yeroo deebiin abame keessa deebiin jira. Macaafa Luqaasiin kan barreesse Luqaasi Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 14 yoo dubbifattan Luqaasi abbaa qorichaa ture jedhama. Fiishaan afaan Amaariffaan baala madaaniti afaan Oromeeffaan abbaa qorichaa ture jedhama. Luqaas matsaafa lama barreesse. Tokko wangeela Luqaas, tokko hojii ergamoota. Wangeela Luqaas irratti Yesuus dhalachuu isaa du'aa ka'uu isaa dubbate.
hojii ergamootaa irratti immoo Kiristoos ol ba'uu isaatiif deebi'ee dhufuusaa akkasumas immoo waldaan kiristaanaa dhalachuu isaatiif bal'achuu isaa humna fura qulqulluu dhangala'uusaa gidiraa waa'ee wangeelaatiif saba Waaqayyoo irra ga'e hundumaa macaafa lama keessatti barreesse. Hakiimiin kuni abbaan qorichaa kuni macaafa lamatu dhalootaaf barreesse. Barri inni macaafa kanatti barreesse bara 67 jedhama. 67 barreesse. Seenaan amma an dubbise kan jiru garuu seenaan amma an dubbise kan jiru 6 BC afaan Ingiliffaan isa jedhu bara 6 keessa dhaloota Kiristoos dura Yesuusis baruma sana dhalatee dhimee gooftaa Yesuus asirraa kaatanii argachuu hin dandeessu. Inni kun ji'a 6 hangafa inni dhalate kuni waa'ee isaa dubbate. Macaafa lamaanuu garuu nama tokko barreesse. Ulfaataa jaallatamaa Teefiloos kan jedhamu. Namni kuni warra Roomaatiin ta'eetu biyya Israa'eliin bulchaa jira. Bulchaadha turesi. Paarlaamaa Abaadisa jedhamu ture. Itakabbaru ulfaataa jaallatamaa inni jedhamu kuni jechoota achii fuudhanii itti gargaaran. Namni kuni yeroo inni macaafa kana barreesse Luqaasiin hojii aartii isaa kan gargaare namicha kanaa jedhama. Nama politikaa ta'e, nama siyaasaa ta'e, nama biyya bulchu ta'e, macaafa garuu nama hordofu ture. Ergaa Kiristoos nama hordofu ture. Gooftaa nama isaa gale ture. Luqaas gabaabsee barsiise. Maal barsiise? Namoota baay'eetu waa'ee Yesuus waan baay'ee dubbata waan ta'eef isa dhugaa akka ati bartuufanii adda baasee si barreesse jedha. Warri qaayyaaliidha waan baay'ee waan haasa'anii fi dhugaa akka ati qabaattuuf akka ati hin dogoggorreef jedha. Barsiisaadha waan ta'eef namooti waan baay'ee waan dubbatan keessaa barsiisaan waan sirriif qajeelaa ta'e tokko akka dhaloonni hin dogoggorreef karaa irraa hin ceeneef namaaf dhiyeessa waan ta'eef Luqaasii abbaa qorichaa duwwaatu hin ta'in barsiisaa wangeelaati. Phaawulosiif Barnaabaas jalatti guddate. Aayizaabiin. Eeggan amma kana isinitti himee booddee yeroo inni ergaa kana dubbatu wangeela Luqaas boqonnaa tokko irratti yeroo ilaaltanii waa'ee maatii nama lamaa dubbata. Waa'ee Zakkaariyaasiif Elsaabeet dubbata. Achi keessaa isa dhalate waa'ee Yohaannis dubbata. Waa'ee Yohaannis cuuphaa. Jechi kuni hunda keessaniif familiar word now. Sagalee maatiiti. Hunda keenyaaf ergaa nu hin beekne miti. Garuu ergaa kanarraa kaasee Waaqayyo wanta nu barsiisu qaba. Jarra tokko ture. Abbaa manaa fi haadha manaadha Zakkaariyaas bara isaan keessa turanii 6 BC kun yookiin barri 6 kuni kakuu moofaa yeroo inni dhumuutti jiru. Kakuu haaraan utuu hin jalqabin dura yeroo isa dhumaa dukkana keessa Waaqayyo ifa guddaa isaan irratti baase dhalootaaf ifa yeroo isaan godheera akka seenaatti gaafa ilaaltan. Jarri kun lamaan qajeelummaadhaan fuula Waaqayyoo dura turaniidha. Qajeelummaadhaan fuula Waaqayyoo dura turanii Waaqayyoon hin tajaajilu turanii garuu gaaffii hin deebine qabu. Mana isaanii keessaa gaaffii hin deebine qabu. Al tokko tokko gaaffii namaa gaafa turu al tokko tokko hin jedhe ala baay'ee hin jenne al tokko tokko sababa cubbuutiif miti. Sababa cubbuutiif hin deebine qabu. Al tokko tokko gaaffii namaa gaafa turu al tokko tokko gaaffiin hin deebiin turu yoo jiraate waan Waaqayyo nama irraanfatee miti. Yeroo hundumaa Waaqayyo yeroo isaatti waan gaarii godha. Jarri kun cubbuudhaan mudaan qaban Waaqayyoon hin yakkin. Garuu waan hin deebine qabu. Fuula Waaqayyoo duratti fudhatamoodha. Fuula Waaqayyoo duratti fudhatamoodha. Namni baay'een fuula namaa duratti fudhatamaa fuula Waaqayyoo duratti fudhatamaa miti. Fuula Waaqayyoo duratti fudhatamuudhaa fi shwaa hojjechuun barbaachisu. Waaqayyo garaa namaa ilaalaa qoree beekaa. Kan Waaqayyo tuffateen tuffatamaa, kan Waaqayyo kabajeen kabajamaa, kan Waaqayyo jaallateen jaallatamaa. Maatiin kuni maatii Waaqayyoo isaan jaallate garuu alan qaban turani. Mucaan bara sanatti isaaniif gaaffiidha ture. Akka kakuu moofaatti namni mucaan qabne abaaramaa jedhama. Akka seera Museetti, akka seera Leewwotaatti mucaan qabdan taanaanii gadameessi keessan hin eebbifamne taanaanii qonnaan keessan hin eebbifamne taanaanii jireenyi keessan hin eebbifamne taanaanii akka abaarsaatti lakkaa'ama. Akka kakuu haaraa miti. Kakuu haaraatti namni eebbifame yeroo baay'ee hin qoraman da'uun hin qorama. Spiritual hin qorama, economical hin qorama, hin battanama.
eebbisa atari waan biraa ta'uu danda'a. Hojiidhaaf ija isaa ta'uu danda'a. Gidiraanni keessa darbu ta'uu danda'a. Kakuu haaraatti. Kakuu moofaatti garuu waanuma mul'atu waanuma qaqqabatamu kana waanta ta'eef isaanii fi chaalenjii guddaadha mucaa dhabuun isaanii. Kana duwwaa miti gaafa Yohaannis hin deesse gaafa isin gad buuftanii dubbifattan Waaqayyo komee koo Waaqayyo mudaa koo narraa fuudheera. Boquu koo namoota gidduutti ol qabeera. Waaqayyo nan galateeffadha. Amaariyaa isaa ጥሩት ibsa sirratti ነቀፌታዬን እግዚአብሔር አስወግዶልኛል። በቃ እንከሰ ሰምቲ ቱርቴ keessumaa ammoo firri abbaa manaadhaa gaafaati mana mucaan qabne badaan jaallatanii kun kaalcharii Itoophiyaa duwwaa miti duruma matsaafarra ture in arrabsu natti fakkaata waa miidhamteetti dubartiin kun miidhamteetti garaasee madaa'eera cabeera garuu Waaqayyo wajjin jiraatu turan akka Abrahaam illee dubartii biraa biraan galle mucaa godhachuudhaaf no masmaruma sana qabaatanii gooftaa keessa jiraatu turan garuu warri maqaqumuufaati jedhe kunis seenaa kana gabaabsee wanta isinitti himuuf tokko wanti nu qoramnu baay'een wanti nu hin taane baay'een wanti fiixaan nu hin baane baay'een waan abaaramneef miti waan cubbuu hojjenne duwwaadhaaf miti namoota jaalala Waaqayyoo isaanirra jirutti qoramanii qoramsa keessa darbu isas immoo ulfinaaf ta'a warri sagantaan Waaqayyoo isaanirra jiru ajandaan Waaqayyoo isaanirra jiru wantoota hundumaa baankoonii irraa fudhatu miti karaa irraa fudhatu miti keessa darbu waan isaan keessa darban immoo dhalootaaf ta'a seenaadhaaf ta'a ammacha san deebi'a dubbii Waaqayyoon barsiisa waan ta'eef dubbii Waaqayyoon barsiisu waan baay'ee dubbachuu nan danda'a nan ariifadha garuu akka isinitti gargaaramtaniif na dhaggeeffadha yeroon kun Israa'elii fi yeroo dukkanaati maaltu yeroo dukkanaa godhee jedha mootummaa Waaqayyoon hin beekne achirra jira mootii Waaqayyoon hin beekne achirra jira mootonni Waaqayyoon hin beekne bara jiran hundumaa lafti dukkana lammaffaa saba Israa'el garbummaatti bitamanii jiru garbummaan yoomillee waan namatti hin tolledha karaa makamiin illee kanaaf Israa'el garbummaa jala jira sadaffaa mootiin jiru dhaloota ajjeesa jaja booddee Kiristoos gaafa dhalatu ijoollee waggaa lamaa gadii qale mootiin maaliif mootiin Waaqayyoon beeku akka inni dhufu hin barbaadu wanta ta'eef ijoollee ajjeese bara namni ajjeesu keessa dhalate Yohaannis bara mootiin nama fixu keessa dhalate Yohaannis bara namni nama fixu keessa dhalate Yesuus inni sadaffaan agartanii yookiin ofii keessanii deebiin isinii deebi'ee gammaddu gaaffii mana keessaa qabuu hin deebineef yookiin mootummaatu waan gaarii isinii godhee gammaddu mootiin ala jiru aramane bakka ijoolleedhaaf kan hin ooyine ijoollee kan ajjeesu kan fixu egaa Oromiyaadhaaf jecha isaan qabu aramanee jedheen darbanii waan isaan beeku gaa dhiifama naa gootu sadaffaa irratti mana qulqullummaa keessaa luba lamatu jira hangafi lubaa lama akka kakuu moofaatti hangafi lubaa tokkittiidha yeroo kana garuu lamatu ture bara Haaroonii lubi lammaffaanii hin shoomamu no warri kaan gara gajjallaatti jiraatu malee liqa kaayin hangafa lubootaan ni jedhamu nama tokkittiidha hamma inni jiraatutti namni kaan bakka bu'u akkuma Itoophiyaa Ortodoksii kanaa jechuudha jechi isaa xinnoo wal fakkaata yoo sana ta'uudhaa baatellee iddoo kanatti garuu nama lama shoomanii jiru jarri kanaafitu hixaa ta'e tajaajilli hixaa buumnaanii fi mukaan buusu malee walitti araarsuudhaaf isa tokko waaqatu kaa'ee isa tokko namatu kaa'e inni namni waaqii kaa'e waliin galu wanta ta'eef hixaadhaan ta'a ture bara Yesuus tajaajila isaa yoo laaltanii Yohaannisiif Yesuusin kompeer gochuu dandeessu wanta ta'eef yoo laaltanii manni qulqullummaa Waaqayyoo duuriyootaan guute mana nagadaa ta'e hanqaaquun gurguru indaaqqoon gurguru saawwan gurguru hoolaan gurguru isa cabaa Waaqaaf dhiyeessu isa fayyaa baasanii gurguru gooftaa Yesuus Kiristoos baay'een jaalladhan ifa manaa godha waggaa 31 tajaajile gooftaa kana yeroo ko guutuu kenne
yeroo koo guutuu kenne. Gaafa si warratti qeessota mana Waaqayyoo nagada duwwaa goote kana inni baabballe Yesuus halangaadhaan gara feesee baase. Halangaadhaan gara feesee baase. Lafa nagdii lafatti birrii jijjiiran godha wanta ta'eef. Kana hundumaa wanta isin ilaalu fiigeriin isin agarsiisaa jiru kuni yeroo dukkanaa. Yeroo dukkanaa kana keessa bara meeqa qabatanii kadhatanii Waaqayyo kadhannaa keenya dhiiseera jedhanii dhiisan isaan. Wanta kun jala muree isinitti hima. Bara mootii biraa deebiin dhabame. Bara mana qulqullummaa keessaa tajaajiltoota biraa deebiin dhabame. Bara mana keessan keessaa deebiin dhabame. Waaqayyoon bira deebiin jira. Amen. Waaqayyoon bira deebiin jira. Amen. Naannoo keessan ilaaltanii gaaffii keessan bubbule ilaaltanii waan mootummaa Itoophiyaa duwwaatu hin ta'in waan mootummaan biyya lafaa kun hojjetu hundumaa ilaaltanii waan jiru seexanaa babal'ate kanas ilaaltanii abdiin kutatinaa. Maaliif isinitti fakkaata? Waaqayyo deebii qaba. Waaqayyo deebiidhaan gara Zakkaariyaasii fi gara Elsaabeet dhufe. Gaafa dhufu maal jedheen? Kadhannaan keessan dhaga'ameera jedhe. Haalleluuyaa. Amma bar tokko kadhatan isaan turaniiru. Nuu deebi'uu didee jedhanii cufan. Guyyaa deebiin kun deebi'ee isaan kadhataan jiran wal bira iyyuu hin jiran. Iseen mana jirti. Inni immoo darabee isaa tajaajiluudhaaf dhaqe. Darabee irraa yoo hafanis immoo hin danda'amu. Waan ta'eedhaan bayaamee tajaajilu kanas nan dadhabedhanii mana ooluunis hin danda'amu. Yeroo inni keessa jiraate baay'ee cimaadha. Yeroo jabaadha. Yeroo kana keessa argamaa Waaqayyoo dhufee hin sodaatin. Gameera. Haati manaa kee hin ulfoofti ilma siin maqaa isaa Yohaannis hin jettee moggaafta. An kana tamittan beekaa. Ameen 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 hin jenne amantoonni si'anaa isaan eebbisuu tokko tokko gaarii namaatiif iyyuu hin ta'u isaan amma taatee isinis malee ameen 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 waan jedhaniifi al tokko tokko agalgaa'ini hin jajjabaata. Tajaajilaan hin jajjabaata. Al tokko tokko yeroo hundumaa yoo ta'uu baate iyyuu yeroo kana ameen ameen haleluyaa hin jenne. Ana tamittan beeka kana deebi'uu isaa bara meeqanoo kana deessi yeroo meeraati manaa goosoo dulloomteetti jedhe. Inni Waaqayyoon kan inni ittiin lakkaa'aa jiru inni dulloomnaan da'uu danda'udha. Qeesii duwwaa miti baayoloojii nama baratee fakkaata. Isayyuu developmental psychology nama baratee natti fakkaata. Kana booda hiika hin qabu jedhe. Malee ameen ameen jenne. Gabriel akkasittiin jedhe. Ani koo ergamaa Waaqayyooti jedhe. Mandaraan fidee sitti raaja mitanii jedhe. Marrajaadhaan sitti maa jira mitanii jedhe. Mucaan qaban jedhee namni natti himnaa dhufee sitti raajaa jira miti jedhe. Waaqayyoon na ergee jedhe. Inni fideessuyyuu jedhe. Addaa. Wanti ture gaafa dhufu adda. Wanti deebii isaa ture gaafa dhufu adda. Waan kaasaa ta'e namaa godha Waaqayyo. Waan wanticharra darbe namaa godha Waaqayyo. Har'a karaa kamiin yoo gaaffii keessan deebii dhabe Gooftaa Yesuus Kiristoos biraa deebiin isinii dhufa. Deebii immoo waan kaasaa ta'utu waan dachaatti eebbifamtan Waaqayyo isinii godha. Amen. Amen. Mee sagalee isaati Waaqayyo waan addaa naa godha jedhame al tokko. Waaqayyo waan addaa naaf godha. Deebiin koo inni dhufa Waaqayyo biraa jedha. Deebiin koo inni dhufa Waaqayyo biraa. Haleluyaa. Ameen. Gaafa si deebiin dhufuufi Waaqayyo maal jedhe? Tokkoffaa irratti maal jedhe? Isa tokkoffaa irratti wanta si argattu kun eebbata argattu kun mucaan kun guddaa ta'a jedhe. Ameen. Waaqayyo waan xinnoo namaan kennu. Ameen. Eeggate immoo xuruunsaa gaariidha. Haleluyaa. Ameen. Amen. Guddaa ta'a. Ameen. Nama guddaan sii kenna
Amen. Dullummi kee, dadhabbiin kee, kasasamuun kee, hadhaa'uun kee. Hallelujah. Bara meeqa na tajaajiluu kee waan hundumaa kan ittiin irraanfattu waan guddaan sii godhan. Amen. Wanti Waaqayyo namaa godhu waan guddaadha. Maaliif Waaqayyo guddaa waanta ta'eef. Amen. Amen. Mucaa guddaan sii kennaa jedhe. Guddinni mafakkirii isa biyya Itoophiyaa miti. Mafakkiriin biyya Itoophiyaadhaa maal jedhu sitti fakkaata. Guddaa turre guddaa taana jedhu. Tallaaq nabbarne tallaaq inni oolaalle hin jedhu. Homtuu hin jiru. Isa kana miti. Isa kana miti. Mafakkiriidhaan wanti jedhamu hin jiru. Guddaa kan nama godhu Waaqayyoon duwwaadha. Waaqayyo guddaa nama goona wanti xinnaa nama godhu hin jiru. Amen. Inni kan keenyaallee lola saayikooloojii natti fakkaata. Yeroo hundumaa gaafa xinneenyummaan namatti dhaga'amu namni sana jalaa ba'uudhaa jedhee xinnoo hin fokkora. Isa garuu inni macaafa qulqulluu raasa kana miti. Guddaa waan ta'een sii godhadhe. Mucichi guddaa ta'a jedhe. Nama guddaa ta'a jedhe. Ala tokko kun mee sagalee keessan ol kaasaati. Inni akkasin kiraa hojjetaa ooltanitti isiniin kennu waanta ta'eef. Inni akka kadhannaa keessan isee beccoo xixinnoo kanatti isiniin godhu waanta ta'eef. Dulloomtanii dadhabdanii dhukkubfattanis barattanis barachuu baattanis sana ala hojjeta waanta ta'eef. Waaqayyo waan guddaa naa godhaa jedha. Waan guddaa naa godha. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyooti jedhamu kana boloota koo. Waaqayyo waan guddaa nuu godhe nus warra gammachuu taane. Amen. Waaqayyo waan guddaa godhe nama gammachiisa. Giriraa nama irraanfachiisa. Boo'icha nama irraanfachiisa. Kasasamuu, hadhaa'amuu, lolamuu nama irraanfachiisa. Araara isaarraan kan ka'e, hojii isaarraan kan ka'e Waaqayyo waan guddaa namaa godha. Haleluuyaa. Amen. Lammaffaa irratti maaltu ta'e? Mucaa guddaa argachuu duwwaa miti. Ati immoo guddaa gammaddaa jedhe. Amen. Wanti Waaqayyo namaa godhu dura abbichaaf ta'a. Amen. Kennaan Waaqayyo sii kennu duraan dursee siif ta'a. Fayyinni Waaqayyo godhu duraan dursee siif ta'a. Amen. Waaqayyo waan itti qoramtu siin laatu. No, siin laatu. Amen. Eebbi, mucaan, jireenyi, barumsi, tajaajilli, gaa'illi, dhaalli, Waaqa biraa sii dhufe taanaan. Waaqa biraa sii dhufe taanaan. Lola yoo qabaate iyyuu jalqaba siin si gammachiisa. Amen. Waan siin gammachiifne Waaqayyo siin godhu. Amen. Namoonni keenya al tokko tokko kaalcharaadhima waan rakkatan natti fakkaata bakka Waaqa kanaafis hin yaadda'u. Egaa maalan godharee Waaquma natti kenne. Egaa maalan godharee isumaa jedheetanii. Isumaa jedheetanii iyyuu malee waamti natti tole baay'een isaa iyyuu hin jiru. Gaa'ilichuma iyyuu gaafan itti galee isumaa jedheetanii. Waaqayyoof jettanii heerumtanii Waaqayyoof jettanii fuutan. Wanta akkasii jiru. No. Kun sagalee Waaqayyoo irra jiru. Wanti Waaqayyo namaa godhu nama gammachiisa. Amen. Aara nama galfachiisa. Amen. Eebba namaaf ta'a. Amen. Haleluuyaa. Amen. Dubbii kanaani qoramsi sammuu keessan irra jiru akka cabu nan amanan. Amen. Dubbii kanaani wanti bara baay'ee si foqochiise akka sirraa ka'u nan amanan. Amen. Hallelujah. Haleluuyaa. Guddaa hin gammaddaa jedhe. Guddaa hin gammadda waan asii godheen jedhe. Sadaffaa irratti maal jedhe? Dhalachuu isaatiin namoonni baay'een hin gammadu jedhe. Amen. Beekumsas haa ta'u, ayyaanas haa ta'u, taayitaas haa ta'u, tajaajilaas haa ta'u, birriis haa ta'u, sirran darbu taanaanii, sirraa darbee namni biraatti hin gargaaramu taanaanii, inni kennaa Waaqaa miti kanuma keeti. Kan namaa namarraan darbu. Kan namaa isa kaaniif hin ta'u. Raajii Eshitilaan tajaajilli madirakii waa'ee ofii naasa'an. Kanaaf ammoo waa'ee koo naasa'uun. Garuu ayyaana kanaan kan Waaqayyo waan ta'eefi nama baay'een tajaajilan. Ayyaanichi kan Gooftaa waan ta'eef nama baay'ee bira ga'a. Maqaan Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Amen. Amaarinyaanis tajaajile, Oromiyaanis tajaajile, Ingiliffaanis tajaajile, waan amantiin tajaajilen gaafa tajaajilu namni nam fayyeedha. Ergaan argadhee jedha maaliif kan Waaqayyooti kaa kan Waaqayyoo Yeshitilaarra darba. Haleluuyaa. Kan Waaqayyoo anaan hin murteeffamu hin daangeffamu.
Ayyaanni kee nama biraadhaaf irraa hin hafu taanaan, barumsi kee nama biraadhaaf irraa hin hafu taanaan, taayitaan kee nama sagara biriidhaadha hin hiiku taanaan, inni kan keeti malee kan waaqaa miti. Kan waaqaa irraa hafaadha. Amen. Guddaa hin gammadu jedhe. Guddaa hin gammadu waaqa baga nama kana nuu kenne jedhanii. Haalleluuyaa. Baga qabaanne jedhanii. Qaxalee kana baga qabaanne jedhanii. Sadibame kana baga qabaanne jedhanii. Safaarfatu kana baga qabaanne jedhanii. Isa waa qoratu, isa seenaa qoratu kana baga qabaanne jedhanii. Isa horii isaatiin nu tajaajilu, ishee nu tajaajiltu kana baga qabaanne jedhanii namoonni guddaa gammadu. Wanti namarraa hin hamne kennaa waaqaa miti. Amen. Mee gooftaa Yesuus Kiristoos waan godha jedhame. Gooftaan Yesuus Kiristoos. Waan irraa hafaanaa kennedha. Waan irraa hafaanaa kenna. Haalleluuyaa. Amen. Mee gooftaan irraa hafaana jedhame. Gooftaan irraa hafaana. Bara dheeraa tajaajila keessa wanti na dhibu tokko keessa namoonni keenya mala waaqayyoo galaanuu hin galle. Gooftaa wajjin bara dheeraa jiraanneera ta'uu danda'a. Warri kaan itti dhalannee itti guddanne ta'a. Warri kaan waldaa keessa akka gaariitti beenna ta'a. Garuu waaqayyoon kana baay'ee ammayyuu nu hafanuu galuunsaa. Maal jennu namoonni tokko gaafa isin fayyinaaf kadhattaniif fayyinaaf hawsiidhaaf. Amma kadhannaa kanaan nan tajaajilan namoota bara dheeraan tajaajile. Atari akkeessa iyyuu jirtu taata kan nurratti tajaajilamtanii beektan. Waaqayyoo fagalatu asitti ila ishee kanatti illee fayyeera asitti immoo hafteeru. Waaqayyoo fagalatu guddi koollee fayyeera garaa kootu immoo hafee jedhe. Gaafa dhukkubsataadhaaf kadhattan. Duddaaf garaatti hafe jedhamee kan himamu hakiimiitti malee gooftaa Yesuusitti miti. Humni gooftaa Yesuus Kiristoos mataa keessan keessa gaafa darbu isa dugda keessaas, isa qalee keessaas, isa morma keessaas, isa ilkaan keessaas, isa harka keessaas ala tokko qubee darba. Amen. Maqaan Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Amen. Natti fooyya'aa jira garuu asiin natti hafee gaafatanii doozii isaa isinii dabala hakiimiin yookiin qoricha isaa isinii geeddara. Yesuus biraa qorichi geeddaramu hin jiru. Ala tokko nama uumuu danda'a. Ala tokko har'a soomaadha gooftaa Yesuus Kiristoos. Ispeer paartii keessa miidhame jijjiiruu hin danda'a gooftaa Yesuus Kiristoos. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Waan miidhamee jiru carraa Waaqayyoo naa kenneen doktoroota sarjikaal godhan ofii isaaniiti. Sarjikaaliin isaan barbaachisu garuu Waaqayyo gaafa isaan fayyise beekan. Oolchee gidduu galee. Abbaa qorichaaf gidduu gala, siif gidduu gala, anaaf gidduu gala, biyyaaf gidduu gala. Inni gidduu galu gooftaa Yesuus teessoo isaarra jira. Amen. Kanaaf wanta hundumaatti ergaan barbaadinaa gooftaa garuu amanaa. Waan irraa hafaa isinii godha Waaqayyo. Waan itti gammaddan isinii godha Waaqayyo. Haalleluuyaa. Sadaffaa irratti eebbi Waaqayyo namaa kennu. Waaqayyo namaa kennu. Iman gootu kanarratti amaarifta wayya. Xaaxaa yeelelloo bakka xaaxaan Oromiiffa isaan hangaloona. Xaaxaa jechuun cinqamuu, qoramuu, rakkoo. Amaariffi isaa garuu xinnoo kanarra paawurfuulidha. Qaanqaa gaafa gargaaramtanii kan akka Amaarinyaadhaa hiyyeessi hin jiru. Hiyyeessi afaanii. Jecha seetu mi'aa'a malee woordiin qabdu Amaarinyaan. Oromeffi jechoota baay'ee qabu. Giriikiin jechoota baay'ee qabu. Ingiliffis omaan jedhu. Ingilisiif omaan jedhu garuu hamma Giriikiitii fi hamma Oromiffaa hin ga'u. Iddoo tokkotti garuu kooti godhanna lafa jiru jechuudha. Xaaxaa yeelelloo barakate. Inni kun natti mi'aanaan. Xaaxaa የማይጮው ሌላ ድምጽ የሌለው ጣጣ ከንንቀን ጎፍታ ኢየሱስ ይንብረጅ ኤቢ ኢየሱስ አሜን ዋቀዮ አባ ኢፋብራ ኦሊ ዱፋ ዋንጀዱፍ ያዕቆብ አሜን ጋድዱዳን ጆሩን ድርቀሙፍ ረከቹን ምቀኙማን ከን ኬሰን ጅራን አባ ኢፋብራ ዱፋ ጀነ
Amen. Kanaafi Yohaannis Waaqayyo kenneefi maal jedha? Ofuma isaatii waan macheessu nuguudha. Ofuma isaatii nuguu. Ela qeesii miti kan isa dhugu. Nugin dhugi kan ittiin jedhu qeesii miti. Qeesii miti. Isee kan karaa keetiitiin maallaqaa lama fudhatiin kan jedhu. Namichumatu nugu. Bakka ofuma isaatiin nugu. Ofuma isaatii karaa haadha isaatii gahee afur qulqulluu dhugee guddate. Hallelujah. Mudaa malee guddate. Hallelujah. Warri Waaqayyo xaaxaa jireenya isaanii fixe waldaan rakkisan. Nama rakkisan. Dhaloota rakkisan. Dhugaa Waaqayyoon isinitti maayira. Dulluma keessan daladde hoo attamittan guddisaa mucaa koo kanaa eeyyuudha saayikolojiidhaan tiriit kan godhu eeyyuudha qaalii kan barsiisu eenyuudha immoo ispoonsarisaa eenyuudha immoo jedhee rakkan kana hundumaa gochuun cubbuudha jedhee miti yan garuu Yohaannisii kana hundumaa Zakkaariyaasii kana hundumaatti rakkatatuu ta'ee yeroo iyyuu isaaf hin kennu ture. Haalli iyyuu mijatuuf ture garuu innumtii ofuma isaatti nuguu mucaa macaawwaa tokko dhalataa jedhe Waaqayyo akkasidii kennu isaa hin oolle waan mudaa hin qabne isiniif alaata. Amen. Waaqayyo isinii gochuun isaa eeggan oolle waan xaaxaa hin qabne isiniif alaata. Amen. Amma biyya isin jiraattan kana hin beekon biyya hin jiraatu kana keessa xaaxaadhaan lafa fudhataniitu yookiin waa bitataniitu yookiin waa godhaniitu kottaa galatan qabaa'e. Kottaa galatan qabaa'e. Inni itti farade faarfataan dhageetu gitaaraan rukutee lallabee gaafa jiraa bahu jarattiin takka turte mana hidhaa galti. Wantichi muusinnaadhaan dhufe malee waaqa biraa dhufe miti. Pheenxeedha kan kana godhu. Argatanii kan ittiin hidhaman Waaqayyo biraa miti. Hello. Bibilikaan walitti haasofna kaa. Kan Waaqayyootu walitti. Ban tokko galateeffatanii warri biyya keessanii kun immoo guyyaa amma tokko shaa'aa godhanii gaa'ela isa ta'u guyyaa amma tokko shaa'aa godhanii hoteela gurguddaa dhaqanii gaafa ji'a dura haala isee diiganii tokkan. Bara baraan gooftaadha giiftii koo. Isa kana immoo maal gochuu barbaadu? Doktiriinii gochuu barbaadu. Waan akka sagalee Waaqayyoo isaanii iyyame raayitii isaanii kenne. Sagalee Waaqayyo Awurooppaattis, Afrikaattis, Ameerikaattis, Awustiraaliyaattis, daarii biyya lafaa gadiittis Waaqa irratti tokkuma. Amen. Sagalee Waaqayyoo iddoo tokkotti na shaashaalu. Kun seera dimokiraasii isa jedhamu sana miti. Isa biyya akka barbaade taphattaftu miti. Inni kun. Afur qulqulluudhaan kan dubbatameedha. Hundumaa chaalenjii godha. Yoo itti jiraanne jireenya bara baraati. Haaleluyyaa. Amen. Mucaa Waaqayyo. Mee waan mudaa hin qabne Waaqayyo naa kenna dhaame. Waan mudaa hin qabne Waaqayyo naa kenna. Gaa'ela mudaa hin qabne Waaqayyo isiniif laatu. Eebba mudaa hin qabne Waaqayyo isiniif laatu. Amma haaleluyyaa jettanii ittiin jenne isiniif laatu. Kan Kiristoos Yesuus guutuudha waanta ta'eef. Haaleluyyaa. Hojii argattanii ganaatu Waaqayyoon galateeffattanii hin fitin isa afaan keessan keessaa buutamu utuu hin ta'in Waaqayyoon naa kennittanii waa itti galateeffattan Waaqayyo isiniif kennu. Amen. Waaqayyo namaa laata bara deebiisaa. Ilaa mootii bira deebiin hin jiru. Waldaa kiristaanaa bara sanaa keessa waldaa kiristaanaa hin jedhamtu garuu akka qomofaatti kan waaqeffattuudha. Isee bira deebiin hin jiru. Luboota bukkeedhaa deebiin hin jiru. Waaqayyo garuu waan irraa hafaa garbicha isaatii godhe. Amen. Waan mudaa malee guddatu. Amen. Attanii guddaa ta'an ni jedhamee bisilittani man. Maal jedhe Yohaannis? Anxinnaachuun inni guddachuun hin taa'edhe. Guddaan an guddaa ofiin hin jedhu. Anxinnaachuun naa ta'a guddaan guddachuu qabaa'edha. Guddaan guddatu eenyudha? Yesuusi. Amen. Namni jireenya isaa keessatti Yesuus guddaa ta'e, tajaajila isaa keessatti Kiristoos guddaa ta'e, gaa'ela isaa keessatti barumsa isaa keessatti bara baraan guddaa ta'e, namni suni nama gara laafessa ta'a. Yohaannis maal jedha sitti fakkaata? Anaaxinnachuun isaa guddachuun hin taa'edha. Guddaa jedhamee itti himameera. Garuu an guddaadha jedheen fokkoru. Nama guddaa jechuun, tajaajilaa guddaa jechuun, maatii guddaa jechuun, isa ulfinni ta'uuf, isa kabaji ta'uuf, kabaja kan kennuudha.
Amen. Yohannis Yesuusif kabaja kenna ture. Hallelujah. Bara keessan guutuu wanti meeqa isinitti irratu Yesuus isinitti hin irratin. Mana keessan keessatti Yesuus guddaa ta'u. Tajaajila keessan keessatti Yesuus guddaa ta'u. Bara keessan keessatti Yesuus guddaa ta'u. Maaliif Yesuus guddaadha? Bakka Yesuus guddaadha. Guddinni isaa safara hin qabu. Kana hin jedhamu. Inni guddaa ta'e guddaa haa ta'u. Inni guddaa ta'e iddoo haa fudhatu. Hallelujah. Amen. Maal jedha sitti fakkaata Yohaannis? Inni guddaa ta'e, inni mudaa hin qabne. Maal jedha sitti fakkaata? Ani bishaanii nan cuubaa, inni na booddee dhufu abiddaan cuubadha. Amen. Tajaajilaan si'anaa ammoo maal jedha? Ani abiddaan nan cuubaa, Yesuus bishaaniin cuuba jedha. Irraan isinii deebi'a. Inni bara si'anaa aan harka abidda jiradha. An gidduu keessan dabarraan abidda dhufa. An adda keessan qabannaan abidda dhufa jedha. An dudda keessan al tokko isinii qabannaan abidda dhufa jedha. Yesuus immoo bishaan ta'e jechuudha namicha biratti. Obboloota koo namni Kiristoosiin tajaajilu ulfina jiru Yesuusii nama laatudha. Amen. Anaa xinnaachuu ta'a isatu guddachuu ta'a. Jechuun isa ofuma haasa'an miti. Isatti jiraachuu qabnudha. Hallelujah. Amen. Gooftaan guddaa namni hundumtuu tajaajila isaa jaallata. Yohaannis Cuuphaa qeesiin hin naqaa sheekiin hin naqaa afaan irraatiin. Namni barate hin naqaa namni hin baranne hin naqaa. Yesuusu dhaqeera. Tajaajila isaa keessa Yesuusu dhaqeera. Cuubamuu harka isaatti cuubamuu dhaqeera. Garuu maa jedhanni anaa xinnaachuun inni guddachuun isaaf ta'a. Kan koo tajaajilli bishaan kan isaa abiddeedha. Amen. Kiristoosiin tajaajilli ulfeessu guddaadha. Gaa'illi Kiristoosiin ulfeessu guddaadha. Jireenyi Kiristoosiin ulfeessu guddaadha. Amen. Namni Kiristoos keessatti xinnaate yoomiyyuu hin guddatu. Jala mureessinitti himaa. Hallelujah. Amen. Kiristoos jireenya koo irratti guddaadha jedhame. Kiristoos jireenya koo irratti guddaadha. Bara baraan guddaa ta'u inni bara keessan keessatti. Amen. Fayyaa keessan keessatti, tajaajila keessan keessatti, jiruu keessan keessatti inni guddaa ta'e guddaa ta'u. Amen. Isa sadaffaatiif isa arfaffaa hungiisee dhumaa duwwaan dubbadhee dhiisa. Kutaa kana yeroo dheeraa barsiisuu danda'eera waan ta'eef. Maal jedhe sitti fakkaata? Gara abbootaa gara ijoolleetti, gara ijoollee gara abbootaatti deebisaa jedha. Isumaayyuu warra nabboomamneedha. Maal jechuudha? Tajaajila Yohaannis keessa generation gaappiin hin jiru. Guddaanis xinnaanis Waaqayyoon waaqessa. Beekaanis wallaalaanis Waaqayyoon waaqessa. Inni dulloomes inni ijoollees. Amma biyya keenya kana keessaa yoo tajaajila isaa ilaaltan inni tokko ijoollee fuudhee fiiga. Waxxaatii duwwaatu jira isa bukkee. Inni tokko immoo warra dudullooman akka biyya keessanii biyya faranjii kana warra dudullooman duwwaa kana walitti qabatee waxxaatiin tokko dhaqu jeersiisaa keessa. Dargaggeessi tokko heeyyanyaa waqaa jedhamu jedhu warra biyya kanaa. Ala keenya miti jedhu hin socho'inaa jedhu. Warri ijoollee immoo maal jedhu? Kan biyya keenya haasofne kan biyya kootiin haasa'e hasan jira waan ta'eef. Warri ijoollee immoo maal jedhu? Innezi daraq, innezi dagama yemmachau kan isaan gogaa ajin nagina maal lafa funyaaniin faarfannuudhaan nama leedu. Lafa utaan dhufu. Biyya keessan jira funyaaniin faarfachuun. Isaani guddisuu isaaniiti akka isaaniiti. Zeemaa guddisuu isaaniiti. Zeemaan funyaaniin guddatu hin jiru. Isaani akka isaaniiti. Yoo akkasitti ta'e malee tajaajilli hin ta'uuf. Namni guguddaan gaafa isaan gidduu dhaqu hin tashamaaqaqa isa durii waan bareef.
Isaan immoo gaafa ijoolleen xinnoo xaalanii isa ta'u yookiin funyaaniin ittiin jalqabani gaarreeffatee malaala maalitti jiraa kun jedhee waanuma ija isaatiin ifatee akka waldaa keessaa baasu. Gaabbii jira jechuudha generation gap walankaassa dhalootaa. Walankaassa dhalootaatu uumama tajaajilaan. Kan Yohaannis cuuphaadha walankaassi dhalootaa hin turre. Amen. Kiristoos kaleessa sarras barabaraan isuma. Kiristoos jaarsaaf hin ta'a, jaartiif hin ta'a, mucaadhaaf hin ta'a. Kiristoos beekaaf hin ta'a, wallaalaadhaaf hin ta'a. Kiristoos garbichaaf hin ta'a, birmaduudhaaf hin ta'a. Kiristoos adiidhaaf hin ta'a, gurraachaaf hin ta'a. Kiristoos hiyyeessaaf hin ta'a, sooressaaf hin ta'a. Kiristoos kan qabuuf hin ta'a, kan hin qabneef hin ta'a. Haleluuyaa. Amen. Kiristoos hin lallabdu taanaan generation gaappiin hin jiru waltajjii keessan irratti. Hundumtuu ergaa ofii isaatii fudhatee ba'a. Hundeen tashabaa akka tajaajila keessan keessatti. Haleluuyaa. Waldaa tokko yoo agartanitti yoo ta'e maal godhaa gaama namichi kun amma kun hin baranneem jedhu. Hin baranneem namichi kun waa tajaajila malee jedhu. Iddoo tokko immoo inni tokko immoo ani koojarri kun nama maxxananii an baradheeraan jedhu. Kun mataan isaa gaabbii guddaa uuma. Kiristoos wallaalumma kee gararraadha. Kiristoos beekumsa kee gararraadhas. Haleluuyaa. Sana hundumaati adda. Anutuun baratin namoota barumsa dhiiban miti. Isa kana tajaajilaan isin afeere waa'ee koo isinitti himuu hin danda'a. Ani isa keessan galu. Garuu karaa isinii qajeelcharraa kan darbee akka namni isin dhageessu isinii godharraa kan darbee warra barataniifis warra hin baranneefis ba'aan koo guddaadha. Phaawulos waan jedhee ba'aa ta'arraa kan darbee ba'aa isinii guddisirraa kan darbee ergaan Yesuus obboloota koo. Yesuus bakka. Yesuus immoo beekumtii keenya adda. Dandeettii keenya adda. Haleluuyaa. Hamma beeknu adda. Kiristoos Yesuus. Kiristoos hin lallaba ture. Inni maqaan Waaqayyo kan eebbifame ta'u. Kunoo Waaqoon gargaaree obboleettii mafira koo tokko yoo argaddeera amma dirribee hiikaa kan jedhamtu amma keenya yaada. Kunoo keessatti ilaalaan jira. Waan ana haasa'u kana hundumaa beekti jechuudha. Warra abboomamne gara mana Waaqayyootti fida ture. Warra abboomamne. Inni irraa isa abboomamu mana Waaqayyoo keessaa baasa. Isa abboomamu gufachiisa. Tajaajilli Yohaannis cuuphaa garuu isa abboomamne illee akka inni abboomamu godha Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Tajaajilli keessan boojuu Waaqayyoof deebisa yoo ta'e fagoodha mana Waaqaatti waama yoo ta'e haleluuyaa. Haleluuyaa. Garuu isa jiru dabachiisee gufachiisee baasamu yoo ta'e lubbuu tokko gufachiisuurra dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee galaana yoo bu'e wayyaadha Yesuus. Kun jecha Yesuus. Jireenyi Kiristinnaa akka barbaannetti kan jiraannu miti. Nuyiif jireenyi Kiristoos. Kiristoos duukaa immoo du'iyyuu bu'aa keenya. Kiristoos duukaadha taanaan du'iyyuu bu'aa keenya. Maqaan Waaqayyoo galateeffama. Nu amma akkas hin dhiphattan hin dhiphannu nuyi. Isin caalaa garuu kan hidhaaqanitti waan agarru qabna. Ani hidhaaqanitti waan beeknu qabna. Bara dhuma dargiidhaa an tajaajiladhaan. Utuu nu balleessuu yaadanii jarri badan. Waggaa 27 darbee san tajaajilaadhaan. Haalonni nu mijatin malee gooftaan nutti addan baana. Har'as immoo waggaa 3 arban kana immoo wanti nu hin taane dudduubatti deemte ciraansee Waaqayyo keenya nu duukaa jira garuu. Fidi gaafa lagee namoota akkasiifaa jira biyyicha keessa maqaan Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Rakkinni kan isaan hin qorre gooftaan kan isaanitti mul'atu gooftaan kan abdii isaanii ta'e. Kun humna keenya miti gooftaa keenya malee abdiin keenya maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanaaf garbicha isaatiif Waaqayyo deebii ta'eefi kadhannaan kee dhaga'ameera jedheeni dur kadhatee irraanfatee
Al tokko kadhattaniitu soomaan kadhattaniitu nama kadhachiifattaniitu ergaa dhageessaniitu isiniin deebine taa isin turraanfate malee inni dhaga'e hin irraanfanne. Qarii tokko deebisanii fida Waaqayyo. Qarii tokko deebisanii fida Waaqayyo. Guyyaa isin kuma isaan qabne. Guyyaa isin mata duree sana irraanfattan. Namoota dhiiseera waan kana jettanii isin cuftan Waaqayyo hin cufne waan ta'eef isa qaanii tokko isinitti dubbate Waaqayyo isinii deebisa. Haleluuyaa. Zakkaariyaas fa'aa bira akkasitti dhufe Waaqayyo. Egaa isa dhumaa waan tokko isinitti hima. Waaqayyoon amanuu dhiisuun hin danda'amu. An tajaajilaadha jettee filsifinnaadhaan xiqsi 100 fiddee akka kanatti hojjetaa saraaru hunda ziina jettee amanuu dhiisuun hin danda'amu. Zakkaariyaas waggaa meeqa dulluma isaa tajaajilu malee amanuu dadhabe. Hello, fixaan jira. Saaraan waggaa 90 akka deesse kan lallabaa ture isa. Garuu amanuu dide. Amanuu dinnaanii ergamaanii ergaa tokkotti dabaleef. Waaqayyo miti itti dabale ergamaa tokkotti itti dabale isuma dhufeetti miti itti dabale. Innan jedhe gaama raawwatamutti afaan kee didaa ta'a jedheen. Afaan isaa cufee sokke. Waa lama dubbattu kana booddee jedheen. Maan tokko waan illee dhiiseen ture anillee waa'ee mucaa lamanaa waa'ee mucaa ayyaanni Waaqayyoon haaqeen irraa odeessaan deemtore ziggetti. Waan ani naa deebiseef kana isa isin odeessitu ziggetti itti cufe. Yeroo jalqabaatiif mana barumsaa milikitaan barsiisan kan jalqabe Zakkaariyaas. Gaafa gara haadha manaa isaatti galuu waan inni ta'e hin beektu. Namni immoo alaas gudii ta'e. Akkuma durii jettee gaafa isin dubbisuu barbaaddu qubaan itti haasa'e achirraa gadi bu'ee asiin bahee asiin na cufeereen qubumaan haasa'a. Qubumaan haasa'a. Qubumaan haasa'a. Mana barumsaa warra qubaan haasa'a. Milikitti mirti beeksisa jedhamu hin galle garuu qaniima sana galee bahe qubaan haasa'ee miti ammayya waan is dhalatutti. Namni tokko bara furdisee haasa'uu qabu qubaan haasa'a yoo Waaqayyoon amanuu dadhabe. Waaqayyo obboloota koo haala keenya hundumaa gararraadha. Dandeettii keenya hundumaa gararraadha. Beekumsa keenya hundumaa gararraadha. Waaqayyoon amanuu dadhabuudhaaf sababa hin qabnu nuyi. Waaqayyoon amanuudhaaf garuu sababa qabna. Ameen. Ameen. Keessumaan warri biyya kana biyya jireenya hin jirretti kan jiraataa jirru. Waaqayyo hin amanannan nuyi. Bakka hin amanannan. Isin isaan hin amanannan. Yoo barbaadan immoo nu ilaala Waaqayyoon amanaddaa. Waaqayyo hin oolchaa, Waaqayyo hin jiraachisaa, Waaqayyo hin geggeessaa, Waaqayyo hin fayyisaa, Waaqayyo hin of kalchaa, Waaqayyo jalaa baasaa. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Ulfinni isaaf haa ta'u. Biyyoota garaagaraatti amma du'aa kaasutti harka kootiin gooftaan hojjeteera. Waan barbaade gooftaan godheera. Ulfinni isaaf haa ta'u. Anarrayyuu Waaqayyoon nan amanadha. Ameen. Ameen. Waaqayyoon nan amanadha. Waaqayyoon malee waan ana daddus waan ana soomaa tokko. Waaqayyo garuu gaachana kooti. Waaqayyo garuu ulfina kooti. Waaqayyo garuu bareedina kooti. Waaqayyo garuu geessaa kooti. Ameen. Humna gooftaa Yesuus Kiristoos irkoo keessan godhadha. Ameen. Dukkana ilaalinaa. Dukkana ilaalinaa. Waan dhaqabee hiikamuu ilaalinaa. Inni mallattoo torbanii kee Yesuus hiikuu danda'a. Ameen. Warra jirtan hundumaa irratti raajii kana irratti raaja. Yeroo deebii bara deebii isinii godha Waaqayyo. Ameen. Deebiin alaan jiru, deebiin siyaasaan hin jiru, deebiin siistemiidhaan hin jiru, deebiin mana qulqullummaa dhaabadeera, deebiin Waaqayyoon bira jira. Inni Waaqa biraa ta'e muusinnaa malee si bira ga'a. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusiin deebiin isiniif haa ta'u. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusiin fayyinni isiniif haa ta'u. Ameen. Egaa gaafan dubbii koo xumuru Waaqayyoo gaafa deebii isinii fidu
waan guddaa isinii godha. Amen. Waaqa lammaffaa irratti Waaqayyo gaafa deebii isinii fidu isiniifis isinirraa kan hafes isinii godha. Amen. Yoo gaafa deebii isinii fidu waan mudaa hin qabne isinii laata. Amen. Waaqa gaafa deebii isinii fidu hafuura isaatiin isin guuta. Amen. Yohaannis hafuura Waaqayyootiin guutame. Amen. Nama hafuura Waaqayyoo qabutu baalaansiin nama tajaajiluu danda'a. Waaqayyo Amen. hafuura isaatiin isin haa guutu. Amen. Gaafa Waaqayyo nama deebisanii godhu warri hin abboomamne warri Waaqaaf hin jiraanne sababa hin jiraatu. Waaqayyoof abboomamu. Waaqayyoof kan bulu ta'u. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Waaqayyo deebisee yeroo galataa isinii fida. Amen. Zakkaariyaasiif yeroo galataa kenneeraaf, Elsaabeexiif yeroo galataa kenneeraaf. Haleluuyaa. Misakkirinatti kana Waaqayyo mataan isaa bahee Maariyaamiif illee masakkareera. Elsaabeet eegga ulfoofte maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Warri Waaqayyoon dhaga'an, warri ergamaa dhaga'an informationii nama gaafatanii miti. Ergamaa nu itti hima. Inni waa namatti himu nu gidduu jira. Amen. Isumatti amanaa geenye innarras bara baraan hin amanama. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Amen. Haleluuyaa. Amen. Maraaraa Tafarii maqaa keessirraan dubbisaa jira. Waaqayyo humna sii kennaa siin jedha. Siin Amen. guddisaa. Harka koo irratti siin guddisaa siin jedha Waaqayyo. Amen. Si guddisa. Amen. Si gargaara Waaqayyo. Amen. Akka haala keessa jirtu kana miti Waaqayyo kan natti dubbataa jiru. Akka haala ati keessa jirtu kana miti. Amen. Ondorraa baajaagaa toosee beejedee beegandoo. Eessa akkati jiraataa jirtu hin beekon. Magaalatiidhaan miti kanan maqaa kee ergasumarraan dubbisaa jira. Ergaa kee garuu hafuuraa hin dubbisaa jira. Amen. Ergaa kee garuu hafuuraa hin dubbisaa jira. Amen. Orraa baajjedee gaatoosaa ofirra teessee jirtan. Maalatti tashamaa qeqeen hommaayyi. Bakka wantoota baay'eetti yeroo amma konfiidensii dhabdee jirtudha. Waa amanachuullee amma sirkaa baduutti ga'eera. Harka si hirkisuun arga. Harka gootota haala kana keessaa si baasuun arga. Harka daandii keessi qajeelchuun arga. Amen. Waaqayyo gara kee dhufaa siin jedha. Amen. Raambontoo sabee jedha bogandoo raboo jedhi saba jedhe bede bigantoo saba jedhe began. Amen. Raandaa tossebe jedhe bede baay'ee keessanii guyyaan irraa guyyaa deebiisinii ta'a. Amen. Obboleettiin ijoollee kana namoota sadan kana gidduu isheen teessu kun daraartuu shaggee warra jedhaman kana gidduu ishee gidduu ishee magaala morraa baadii bila boossee bejedhe begatoo saba jedhe begatoo morraa baagatoo sebe jedhe begatoo adaraaruuf egaa waan seen qabdu hundumtinu maarraa jaagatoo sebe jedhe began Waaqayyoon hin jaallattaa Waaqayyoon hin barbaaddaa keessi kee hin dheebotaa garuu humna dhabde humna waan ittiin dheebottu kana taatu dhabde humni addaa galgala kanatu si argatuun arga. Amen. Waaqayyotu boojuu kee deebisuun arga. Galfata koo jetta Waaqayyoodhaan adaraa fuula Waaqayyoo dura keessi qabda. Adaraan fuula kee dura kaa'ettam goote jetta gooftaadhaan deddeebite. Waaqayyoo sinirraanfanne kadhannaa kee dhagayeera deebiidhaan sin milladhaa jedha Waaqayyo. Amen. Boondoon raajaa kaatoo seebee jedhee bigatoo saba jedhee bedee beekan raawwatee sittin dhiwuusin jedha Waaqayyo. Aan ifa keessii taa'edha Waaqayyo. Amen. Raajaa gadaboo seebee jedhee bedee beekan waan isaan beeku haalota baay'ee keessatti dhiwuma sitti mul'ataa jira. Dukkanuma laalaa Waaqayyo ifatuun ibsuu arga. Amen. Sittin dhiwuusin jedha Waaqayyo. Mojola bada bada bidi bigatu sadir rabajana glato sabe jede bidi bigatu sabuja rabanda la bosse be jede glato sabe jede begandu rabo sabo jede began tokkon keessanitti irraa amantiidhaan harka keessan harka koo kaa'an jiran maqaan keessan as fuula koo irra jira waanta ta'eef Waaqayyo bara deebii isiniif godhu. Amen. Ayyaantuudhaaf bara deebii
Leense dabbara deebii. Amen. Iftuu dabbara deebii. Amen. Iftuu dabbara deebii. Amen. Iftii bara deebii. Dassaalenyi bara deebii. Amen. Raabaadaa dirribee hiikaa bara deebii. Waashiwul dirribaa bara deebii. Inseenee bara deebii. Alaabaa laboo awwalii bara deebii. Moorraa galaatoo sebejen. Galaxy Note 8 bara deebii. Marra durra bajada bose bejene bedere bajala bora 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 manda la bara 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 devi 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 mata kosoko ayakabada galgala kana ergama afuula waaqayyoo duraa karaa keessa wal qixxeessuuf baheen argan wanta humna keessanii ol ta'ee isin rakkise ammaas waaqayyootu wal qixxeessuun arga biilaa boorraa baajaa laglaataa saaboo jedhe bedadada boora 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 jechuu nama baay'ee deebi'aatoo jiruun arga riyyaa daalaataa saabaa jedhe bedadada bejala boosa bajanam waaqayyoo kana naan jedha halkan kan halkan seenaan sii godha jedha waaqayyo halkan seenaan sii godha jedha waaqayyo yeroo kana yeroo seenaa tamne sii godha jedha waaqayyo maadda boorree bededede begatoo sedebe jedhe bedede begatoo saboo jedha boorra namoota sadii qormaata kan qabdan dura waaqayyotu sin gargaaruun arga. Amen. waan fattanamtanii dabartaniidha garuu dabartaniidha waan isaa waaqayyo sin gargaaruun arga. Maqaa Yesuus Kiristoosiin balballi isin irratti banamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gaaffiin keessan bara dheeraadha haa deebi'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin buruun keessan haa deebi'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin inni isin amanattan inni isin gargara kana barbaaddan waaqayyo isiniif haa mul'atu. Akka tasaa Zakkaariyaas nan tajaajilatu jedhu ergamaa arge. Ergamaa ajjeesumatti kan inni arge. Ergamaa deebisaa deebisuu arge. Raabaan daalaa baajala booree bedede bedede begatoo saboo jala boora boora boo. Waaqayyo akkeessaa wantoota hundumaa waan isin tuffachiisu godha irraa ka'e waaqayyo. Raabaan daalaa boosee bedede bedede begatoo saboo jala bagan. Boleessa koo naati gaaratu fuula kee duraa gad jedhaan arga. Waaqayyo waan si tulfaate kana sin tuffachiisaa jedha. Harka kee keessa galchee si tuffachiisaa jedha. Mana salphaadha inni ni yaa'id qal'aannoo wayis kan mittil diras. Hamma salphaa ture ammati jettutti. Dhalaa dubbii kana namoota baay'eedhaaf dhugaa hin baatati. Maarraan dooraa baraa baadhaa alaabaa sii deebee jedhee bedee beegatoo saboora bara boora bara bagan. Eenyu akka wangeela lallabu maqaa keessa nan agarsiifni garuu nama lallabuun arga keessaa waaqayyootu humna darbatuufi waaqayyootu humnatti darbatu waaqayyo iyyaanatuutti darbatu moorraa jaagat waaqayyo wayyaa adda ta'etu irra buusu mandallaa taasaba jedhee bedee beegatoo sabee jedhee beegandoo raboosa. Galgala kana namoota tokkoon keessaniif dhugaa gooftaati raadikaal cheenjiiti isiniif ta'a. Amen. Waaqayyo hingeeddara bakka waan masin ilaaltan kana hingeeddara. Raabaa gaatoo seebee jen. Namoota lama jireenya isaanii kosii keessattanidhaan. Kosii beektu miti qoshaashaa yoone safar. Garuu hin jaallatanii keessaa bahuu dadhaban. Barbaadanii miti keessaa bahuu dadhaban. Humna isaan baasuu dadhaban. Waaqayyo humna ergee fi keessaa baasaa jiraan argan. Qajeelummaa dheebottee ulfina dheebotte kanaan si argadheera galgala kana jedha Waaqayyo. Keessumaa inni tokko amala namatti miti sittuun tolle keessa jirtati. Nama miti sittuu waan hin tolle keessa jirta. Waan gootu, waan dubbattu, waan hojjettutti hin gammaddu kansa. Garuu mochumatti deebitee agarta. Achumatti deebitee agarta. Gurraa baadaalaa baajala boosee bejjede bagan. Siisa bara keetii waaqayyo xarageetu.
safara sitti jijjiire Waaqayyo. Amen. Olmaa sitti jijjiire Waaqayyo. Jireenya sitti jijjiire Waaqayyo. Ilaalcha sitti jijjiire Waaqayyo. Ajandaa Waaqayyo si bira jira si. Urraa baanda laboosee bejede bedede begantu. Waaqayyoodhaaf ijaatoti baatuun ilaalan. እግዚአብሔርን የበቀል ቀን ስትበቀላል Amen. አባንዳ laboosee bejede began. Namoota baay'ee baafta ofii xiqqeetii illee kana booddee. Galanni siifa ta'u. Amen. Obboleettii tokko nan arga kan nagaa hin qabne. Nagaadhuma hin qabdu ofii kee keessaa. Hojii yoo dhatte nagaa hin qabdu, yoo ciifte nagaa hin qabdu, yoo nyaatte nagaa waama si lolu hin beektu. Waama tokko si duukaa jira beektaa. Waaqayyo waan kanaan rakkutee si biraa deebiseera. Amen. Yesuus Kiristoosiin murraa baajaa boosaa boojee bididi bigattuu saboo jedhe. Amen. Raabaa daabadee bididi bigattuu saboo jedhe bididi bigattuu. Amen. Lafa waan abgoota bakka. Battus wanta digootus namaafis manaafis firaafis hin ta'u. Yoo ta'u baay'ee lulamaa ma oolta qanii guutuu. Waaqayyo nagaadhaan si duukaa bu'eera. Amen. Warri si baqatan gara keetti deebi'aniiru. Amen. Si baqatu beektaati lafatti dhaabbachuun barbaadan namni. Waan moo darbatti siin jedhu arraba kee siin sodaatu. Ilaalcha kee siin sodaatu. Ka'uu kees taa'umsa kee siin sodaatu. Moorraa jaakaatoo saboo jedhee bididi biqiltuu dhabu. Atis immoo wantichi ayyaanuma gootee guddifatteetta beektaa? Ayyaanuma gootee guddifatteetta. Waanuma guddachuu hin qabde guddifatteetis. Gooftaa Yesuus Kiristoos sirraa rukuteera amma. Amen. Amma hunda'uma abbaan see addanaa ba'eera. Garuu kennaan ayyaanaa ogummaadhaan dubbatama. Quxurii keessi waamu. Waaqayyo rakkina kee garuu sirraa